Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya qaqqaalii fi gargaarii. Irraan tan akkaataa kana tuubii subscribe itti gootan warran beenya warri beeku jira warri beeku gaa'ee waan isirratti himan hin qabu warran beenya agarsiisuu fi warri beenya egaa jalqaba irratti mallattoo yuutuubaa kana gasseentu appicha jechuudha. Appii erga gasseentanii booda mallattoo sarchii sana gubbaan isu qaabtu kana tuubii jettanii itti barreessitu. Kana tuubii erga itti barreessitanii akkanatti isiniif fida. Erga kanatti isiniif deebi'u mallattoo bakka kana tuubiitti nagachuu qaabtu. Erga gachuu qaaftanii booda mallattoo subscribe jettu tana ni gartanii mallattoo kana isinitti agarsiisa subscribe bakka tana jechuudha. Yookaan tana bakka subscribe jettu tana gachuu qaabtu jechuudha. Erga gachuu qaaftee bakka gachuu qaafta bakka bilbilaa tana ni tuuta sana booda olii qajuurra qaatta erga olii qajettu kanarra qaattee fuugaa wanni nutti